Itoophiyaan biyya uummata miiliyoona 100 ol qabdu taatus biyya ulaa galaanaa hin qabne taatee turteetti. Haa ta'u malee seenaan kun jijjiiramuu waan qabuuf hooggansi ammaa gaaffii dhalootaa deebisuuf hojii dippiloomaasii cimsee Itoophiyaan ulaa galaanaa akka argattuuf hojjechaa jira. Bu'uuruma kanaanis Itoophiyaan waliigaltee ulaa galaanaa argachuuf ishee dandeessu Somaalilaand waliin mallatteessuun ishee ni yaadatama. Waliigaltichis Itoophiyaan buufata doonii fi humna waraanaa galaanaa irraa akka ijaartuuf kan dandeessisudha. Waliigalteen kun ji'a tokko keessatti xumuramee gara hojiitti seenuuf kan hojjetamu akka ta'e himameera. Waliigaltee kana Somaalilaand waliin kan mallatteessan Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaan ulaa galaanaa dhabuu isheen dhiibbaa hedduu dabarsuu himuun waliigaltee Somaalilaand waliin taasifame dhiibbaa uumame kana hambisudha jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatama. በተደጋጋሚ ለህዝባችን ቃል በገባነው መሰረት ኢትዮጵያ ካሏት ዋና ስብራቶች መካከል Deddeebinee haaluma uummata keenyaaf waadaa galaa turreen Itoophiyaan caba yeroo dheeraa keessaa tokko kan ta'e carraa galaana diimaa misoomsitee itti fayyadamuuf yaadaa turte. Har'a obboloota keenya Somaalilaand waliin waliigaltee mallatteessineerra. Kana boodas marii fi waliigaltee bal'inaan ni taasifna. Haaluma waliigaltee keenyaatiin obboloota keenya uummata Somaalilaand waliin misoomuu, guddachuu, nageenya waloo eeggachuu nu dandeessisu sanada ka'umsaa ta'a. Kana dura irra deddeebinee akkuma kaasaa turre nuti yaada qabeenya qabnu walii hiruu guddachuu fi misoomsuuti malee yaada eenyuunuu humnaan dirqisiisuu hin qabnu jedhaa turre. Qabatamaan jijjiirraa bara haaraa kanarratti misraachoo uummata Itoophiyaa, uummata Somaalilaand fi uummata nageenyaa fi misooma barbaadu hundaaf himnudha. Cabni keenya ni wal'aanama. Itoophiyaan ni badhaati. Akkaatuma waadaa seenneetiin biyya keenya gara sadarkaa jiddu galeessaatti ni ceesifna. Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuun faayidaa biyyaaf fidee dhufuu fi waliigalteen raawwatame milkeessuuf gaheen lammiilee maal ta'uu qaba jechuun AMN jiraattota magaalaa Finfinnee gaafateera. Ulaa galaanaan nuuf akka hidha laga Abbaay lammaffaatti lakkoofnaa jechuudha. Kanaaf ulaa galaanaan siyaasa dinagdee biyya keenyaa guddisuu keessattis dinagdee biyya keenyaa kana utubuu irrattis gahee guddaa waan nuuf taphatuuf ulaa galaanaan kun murteessaadha. Biyyi keenya uummata miliyoona 100 ol qabaatte hulaan itti cufame gadadoo fi hiyyummaa keessatti jiraachuun ishee addunyaa hundatti itti dhagaame biyyi keenya akka ulaa galaanaa argattu carraa kanaan muummee ministeeraa Dr. Abiy gaafachuun isaanii baay'ee waan gaarii fi gaaffii keenyas waan ta'eef wareegama hunda isaan cinaa dhaabbanne kafallee ulaa galaanaa argachuu qabnaa jedha. Ollama karra galaanaa kana teenyee akka kana irraa fagaachuun keenya akka keenya dhabuun keenya hedduu nutti dhagahama ture jechaadha. Quuqama guddaatu nutti dhagahama ture. Utuu farkaa qabnuutti dhabne amma immoo karaa biraa naannessine karaa Somaalilaandii kana wajjin waliigaltee waraana malee jibbiinsa tokko malee walitti bu'iinsa tokko malee akkas karaa nagaatiin beektonni keenya yookaanis immoo hooggantoonni olaanoo keenya akka kanatti waliigaluun isaanii nuufi faayidaansaa hedduu jechaadha jechuudha. Itoophiyaan ulaa galaanaa akka argattuuf waliigaltee mallatteessuun ishee waliin guddachuu biyyoota ollaa kan argisiisudha kan jedhan jiraattonni AMN dubbise kunneen biyyoonni waliigalteen kun akka hin milkoofne barbaadan qaawwaa uumamutti fayyadamanii kaayyoo isaanii akka hin milkeessineef lammiileen Itoophiyaa nagaa uumuun faayidaa biyyaaf waliin dhaabbachuu qabus jedhaniiru. Tokkoffaa gaaffii kana hin deeggarra. Uummanni keenyas deeggaruu qaba. Addunyaanis akka deeggaru immoo karaa dippiloomaasii hojjechuu qabna. Deeggarsaa fi tumsa barbaachisu hunda humnaanis haa ta'u maallaqaanis haa ta'u beekumsaan gochuu fi qabna. Inuma carraa kanaan paartilee dorgomtootaas haa ta'ani deeggartoota mootummaa kanaas ijjennoo tokko biyyi keenya akka ulaa galaanaa argattu qabaachuudha qaban. Seenaa keessatti wanni irraa fannifame tokko garaagarummaa ilaalchaa jiraatus kanarratti garuu garaagarummaa qabaachuun hin jiraatu ergaa jirullee asumaan dabarsuu qaba. Inni cimaan nuun tokko ta'uudha jechaadha. Hojjetaa mootummaas haa ta'u, geggeessaa wajjinis haa ta'u, hawaasaa wajjinis haa ta'u, dhimma biyyoolessaa irratti, dhimma biyyaa irratti kun dhimma biyyaadha. Kun dhimma biyyoolessaadha. Dhimma kana irratti immoo tokko taanee hojjenna taanaan eenyuyyuu nu gidduu seenee waa tokko rakkoo nu gidduu uumuu hin danda'u jecha.